aruza nuti aruza godhachuun deemne Senegal because namni amma aruza bakka nama dubbisanii galuudha bakka mee doolaara fiddanii dhuftanii hangisi aruza godhan. Anu wasatti paaspoortii qabaadheen dhaqa biyya Kaayiroo dhaqa. Bakka uffata zannattee dhuftamu waa qabattee dhufta garuu. Hojjo doolaara qabadhee dhufa kanan dhufani hojjo. Maallaqa dhuunfitanii akkasiin ta'u yoo dhuftanii yoo sargiin godhanna jennee yaadne doolaara qabattanii dhufu qabdanis yoon ta'in immoo hin hafa. Aboo Kaayiroo godhadha bakka feebasoonni Oromoo hundi jiranii godhadha. Please. Abbaabdi እንዴት ነው ብራለው እንዴ? Kaayiroo keessa wanni na aarse waan tokko bageeffadha Oromoo hundi keessa. Uummata Kaayiroo dhufe keessa namni na aarse Hamzaa fa ishitti aruuza godhanne warra sun aruuza isaanii hin agarre nuti. Hin agarre aruuza isaanii. Namni geelee keeyyatee aruuza godhatee wal fuudha. Ililchee wal fuudha. Hin agarre aruuza isaanii. Garaajii kan naaf. Hafee namni bakka nama nyaachisu nu jaanii hafee bar amma. Hojjo akkana gootanii jira boora. Isanillee nama akkas ta'uu. Yaa akkasitti yaada jirree Oromoon tun doolaara fiddee dhuftee akkasi. Aruuzni ibsaa akka aruuza ashittiitii fi Hamzaa akkan taane ka wanni takka osoo dhagahin fuudhee qofa uffata. Geeleen keeyyan wililli itti keenya shirshirii aruuza hoolii nagaa. Ibsaan viidiyoo bayjaylee. Eebbishaa. Siyaasa kun baay'ee. Rafaa jirtamoo? Ciisaa jira wannaas. Viidiyoo isaan tun barsaan kuttee bari isaan bira gaa'isa. Saddeet yeroo manu bira halkan keessaa ijoollee faamilii bira jira. Maadamu nama waliin jira Senegalee isaan mijaa'u viidiyoon. Naa geemii ibsishaa maal qopheessite? Alleen qopheessa qaban jira. Tiktaakiin warsaalii wayyuu leencarra. Leenciin bookisa barsaaleen shakkifti akkami wali dhufan waan deematiif wanni lafa jigsan wayi wal fakkaatti so waan lubbuu qabu bar leenci jechuun yuunivarsiitiin ijoollee akka ciccicicicicicuu keessaa jira. Maashitti haa dhukka hojiiti bar. Leenci qopheessine nuti. Namni bakkii ibsishaa jaalatan guyyaa san leenci takka qofa qopheessa halas wanta kan isa irraa fedhan takka. Daraaraa biratti hin dheerina leenci takka qofa. Ani makkii qopheessee guyyaa 15 irraa na fina guyyaa 10 bultii 20 booda bas. Only 20. Guyyaa 20 hafee guys mucaan dammoo kabbaar no Senegalee mucaan. Mucaan nuti mallam mucaa kan qabdu argeetii jira. Mucaan bar kami takka. Achirraan bar mucaan ni beektaa geemara qofa osoo hin ta'in giittara bar ammallee. Allah ibsaat baddee. This guy is 41 level, bro. Yeah, man, you want to marry si umat. Mereka. Ibi darkan kabatte bakka duute si umat. Sani geemin ibsishaa humbar abbaabdi kanama hundaatiin adda katee ni moomee sonda ni moomaniidha taabar. Bakka guyyaa ammallee guyyaa itti hamtu biqaan kun ammas yeroo jalqabaatiif taphachuu isaati ammas namni hojii taphatu nama badatti itti dhufe halas ani hin beekne guyyaan sun guyyaa akkam akka ta'u wallaahi kijibi durii ebalu cimaadha nama mo'ataa nama fixaa oo jedhanii miti tun ta dhugaati serious aslan namni hundi dhaqee ilaalu danda'a bargaalaarii isaatu yoo ilaalte asii geemii baay'izawee nama 30 qabateeti 100 nama moo inni waliin taphatee bar geemii noormaalaa anammas asirratti lubbuu tana isuma wajjin hin taphanne lubbuu tana abbaa fedhe daffaree itti iyyee ajjeesee barbaree itti dhugee ajjeesee isallee beeksisuun irra jiraatu guyyaa 20 jechuun namni Soda baddu ta'i soda ilma sirraa fuunaarra adaba figgo ita'i
ta'uu bare malee ijoollee babbareeda qabdan. Wal jala darre. Tatilki harkaa qabdusan doktori assalaamu alaikum siin jala jalichaadhe. Obboleessa sheeka ijoolleen ta'e akka jirtu martisi silkiin qabdu. Silkii sunuukaa namaa uffitee qabataati. Silkii lammaffaa muuziqaadhaaf mana dhorkaa qabdi silkiin qabattu ijoolleen ta'e. Silkii erguu fireera. Qabattu siin jedhe silkii hin feetu. Warratti ittiin dhiisne abbaan. Ususaa jirti itti kan sagalee wayii dhagaye. Ay kun biraazariidha. Akkamitti si'a? Biraazariitti kan warri biyyaa qulqulluudha. Maqaan isaa inni itti kan silkii bira. Sagaleen dubbadhu salaamu alaikum. Isaa miti biraazarooti jeen agarreesi wayita fidu haraama achi qabdu naan jetti yer. Namni soddaa bira jirtun assalaamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Negaa. Alhamdulillah. Fayya. Eenyu siin jedhan? Ana Yaasin naan jedhan. Yaasin eenyu? Yaasin Abdulqaadir. Obboleessa maashaallah. Fayyu maami? Alhamdulillah namni faaruu rabbii jabeessu maal ta'a jetteeti. Wanta kan ta'u wallahi. Mucaa kan nun dhiistanii ree yaadne hiriyyaa kenna biyya. Lamaanuu obboleewwan ta'eeti. Baan akkana. Eeshi sii jiraan osoo jiru akkamiin kalee gurguradhettaan. Gaafa duniyaa akkas naan jedhe. Kalee gurgurattee Itoophiyaa qabattu siya. Maalan sii jiraan soon sii jiru soddaan hin injifatamu hin jetteen hin ga'u. Kalee maaltu maasii gurguradhedhaan. Jaalala isiin si jaalattu mirkaneessuufi kaa. Yoo kalee siin gurguranne siin jaalattu maal jetta abbaaf dhiyeesse? Waan jedhu sira anaaf sii kulee gamtu dogoggorree jirra dhiifamallee naa godhiiti. Sultaan Mangistii akkam? Ayyee. Jarri kun yeroo hedduullee addaan turanii miidiyaarra innillee biyya galee laayif irratti isaanii wajjin haasa'u. Wallaahi kalaafi seenuuf bakka xiqqoo na dabbaree jedhee achi deemu jiru. Deemee yoo isaan akkana laayif seenan achuma bula achuma taa'aa bula bakka naa ta'a warra kun. Isaan lamaan hogguu isaan waliin haasan bakka mirqaana naa dhufa. Saniifuu jaarsaaf jaartii gidduu seennee haasa warraan balleessinu. Rakkoon hin jiru ta'a. Akkam jetta? Ta'a ammaaf waa'ee geemii haasofna ta'a ganaa guyyaa dheeraa qabnu liin haasofna. Asirratti deebinee hin jarjarin. Mucaan biyya keessa jira faamilee bira jira miira keessa galuu hin danda'amu akka gizee biyya alaa jiru sanii miti. Nafseen isaa amma roomanteeshiin jedhan san hin dandeettu? Hin danda'amu roomanteeshiin. Maal jechuun jala mucaa ammaa nyaate mucaa. Faazarii bira jira qoxxamaa jira amma. Galgala koottati waliin haasawaati ija jaalalaallee namachirraa.